بربادنا دكتور دعائي كده جو بربادنا يدوك أنا نمر بيتا هذا يا اوكي دعائي هنگا هرون ديمو ودمافو akka beeyti isaatitti ummata kenna ujoollee wanni isinin jechuu barbaadu tokkoffaa qabsoon baabura beeytanii akaakayyoonni kenna abboota kennatti dabarsanii irraa bu'anii abboonni kenna nutti dabarsanii irraa gara bu'ititti deemanii nuti immootu dabaree kenna kana ilmaan kennatti dabarsuu qabna jechuudha. Kanaafi gootonni kenna warri nuti maqaa qofa dhageenne dukkana keessa dhaabbatanii oromummaa kana leellisaa oromoof du'anii oromoof biyyarraa bayanii oromoof kolaafamanii oromoof fannifamanii akka nuti ufitti boonnu uftaanee mataa ol qabanneetiniin nuti ara deemnu kana ka gore ifaajee abboota kennati ifaajee gootota kaleeti warra akka jaarraa abbaa gadaafaa waaqoo guutuufaa taaddasaa birruufaa nadhii gammadaafaa akkuma fakkeenyatti maqaa isinii kaasuuf malee lakkaa'een fixuu jechuu gootota oromoo ka oromoof oromiyaa wareegaman aga warra kaleessa qaaman beeynu warra akka ceefaatti jechuudha. So isteeppii san amma yoo laaltan OMN waggoota 5 darban bara wayyaanee warri OMN irra ture waa'ee OMN dubbataa ture tokkochi isaa dajane yoo taate malee hin jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Isteeppiin lammatallee irraa duudaa jira jechuudha. Qabsoon baabura waan isin jedheef. Kanaafi akkasitti hubattanii dhaloonni amma nuti keessa jirru kun waa'ee sabaa yoo dubbatan hin fiiga. Waa'ee gargaarsaa yoo dubbatan hin fiiga. Waa'ee barumsaa yoo dubbatan hin fiiga. Waa'ee kolfaatiif taphaa qofa girri jedhee walgaa. Xiinxalli kenna waa'ee jaarsaaf jaartii waa'ee mul'ii gadii ta'e baxaam nu mi'aadnu akka doktora Waggaadee torba saba kanaaf baratee tokkotti waan amma dhaloonni kun hirriyyoonni kiyya keessa jiru kana baxaam nu mi'a. Baxaam aadnaallu amma sila afaan kana beeytan osoo beeytanii dhiiga bootan hundi keessanu nama hasaadana dhugumatti wallaahi kama dhugaati qoosa miti kama qoosati kama dhugaa rabbiiti jechuudha. Haala amma nuti keessa jirru kana yeroo tokko gizee kophaa taa'u osoo warri oromoof oromiyaaf wareegaman ka'anii nu laalanii maan nuun jedhan kasanuu nuti qabrii keessatti ciiticha isaanii dadhabnee isaan arrabsinu akkas jedhee yaada wallaahi. Anama akka atleetitti nama harmeen jala dhukkubsattu biizii ture erga onlaayinii kanarraa badee kunoo I think guyyaa 10 deemaa torban irrallee sababaa akkuma carraa kana eegaa argadhe jedhee achumaanuu waa'ee uummanni keenya keessa jirullee dubbadha waan jedhuun warra OMN bira miidiyaa isaaniitirra ture. Agasiyaas osoo nama yuun daawwatin ufiyyuu mana kiyya banuu yeroon qabaatin arra dhufee jechuu isinii galee. Kana jechuun maal jechuudha? Anamma osoo haati kiyya dhukkubsattu mana yaalaa jirtu dhimmi kun dhimma sabaati. Dhimma dhuunfatirra caalaa. Harmeen tiyya dhugaadha na deette baatii 9 garan na baatte duudatti na baatte na guddifte dhugaadha garuu harmee 10,000tu buqqa'aa jira. Harmeen manni jalaa gubatee daa'ima wajji bosona jirtu harmee tiyya. Harmee takkittirra harmee 10,000 Oromiyaa keessatti dhumaa jirtutu caala waan jiruuf qaqqabee dhufe jechuudha. Sa'aatii kana itti bilbilee fa'aa sa'aatii gaafadhu yoo akka carata jireenya Itoophiyaa hin beeytanii dawaan barbaachisoo malee isinii galee soo haala kanaan laallee hundi kenna yeroo kanatti kutaan Oromiyaan boonna hin jiru hin ajjeefamne irraa buqqaatu jiru nuti immoo qabnu miidiyaan tokko nu kun rakkoo faayinaansii godha waan dandeenyuun miidiyaa kana haa tumsinu isiinuu takkitti kana namni ija takka qabu ashawaan hin taphatu yan miidiyaa tokkocha kana Oromoo miliyoona 50 afrin jenna tumsuu dadhabee osoo Oromoo miliyoona 50 jiru humna faayinaansii dhabuu godhachuun nuufi du'a jechuudha. Nuti lubbuun jirra malee akka waan duunetti jechuudha. Soo kanaafi du'aayii warri du'aayii itti haa deebi'anii hundi keessan waan dandeettaniin OMN tumsaa sagantaan irraatitti wal geenneef kanuma PayPal qaba OMN GoFundMe qaba akkaawuntii qaba waan hunda qaba yoo barbaachisaa ta'e karaa giiftillee tumsitanii maallaqatti jijjiiramuu danda'a lakki yoo giiftii kaampaanii keessaa murataa jettanillee
PayPalin karaa hundaan kaashaappii qaba zeelii jira wanni hundi jira waan dandeettaniin OMN tumsitanii walumaan haa tumsinu amma nutuyyuu soddoma afurtama keessa geenneerra waggaa lamaa sadii yoo wannoo taaf jenne sanbooda gara dullumaatti deemne jireenyi dhuunfaa kennatuyyuu keessaa faa nu baasuun malaa yookiin akka warra kaawwanii jaartii haarawaa faa arganne jaalla keessa seenuu mala isini gale kanaafi waggoota sadii arfan lamaan kana jabaanne warra nutti aanutti haa dabarsinuu carraba yaaduma isiniin jedhu qaba ani bakka du'aa isanii Keessanuu asirratti sin arguu warran yeroo kaan dugda duubaan arguu warran hin beeknes sin arguu kootti hedduun gammadaa kan biraa miidiyaan OMN kuni miidiyaa qeerrooti jennee kan dubbannu sababa malee miti yeroo OMN deeggarsa barbaadetti daftanii dhuftanii waan akkasii qopheessitanii kaka'umsa keessaniin siraajii sabaa wajjiniin walii ta'uudhanii anaayyuu akka keessummaa gootanii waan asirratti na affeertaniif hedduu galatooma. Kan mattaansuudhaan namoonni keenya inni guddaanis inni xiqqaanis iddoo jiru hundumatti kan biyya keessaas kan biyya alaattis akkuma keessan kana kaka'umsa mataa isaaniitiin miidiyaa keenya kana deeggarra jedhanii ka'anii hanqina maallaqaa amma nu quunname kana furuudhaa fi hundumtuu gama isaatiin akka irratti qabsaa'u abdii guddaan qaba. Waa tokko narra kakkaa'aa jiru akkam bareeda. Egaa hedduu galatoomaan jechuun barbaada warra nama sin keessa as keessatti sin argu. Yeroo baay'ee TikTokii kana waanuma adda addaaf itti fayyadamu yeroo kaan qoosaa adda addaa yeroo moontaanis yeroo tokko arrabsoon itti fayyadamu har'a nan argaa waa hedduuf uummata keessan gargaaruudhaaf itti fayyadamtu ilmaan Oromoo qeerroowwan Oromoo waan gaarii akkanaatiin akkasumatti miidiyaa kana TikTokii kana itti fayyadamu itti jabeessaan siniin jedhaa galata guddaa argadhaa ammas OMN miidiyaa qeerrooti yeroo jennu sababa malee miti. Qeerroo qabsoon qeerroodhaan hoogganamaa ture qeerrootu hoogganee nuti hundumtuu qeerroodhaa jechuudha. Sinfaana kan jirru warri gurguddaanis warri dulloomes kanaafi qabsoo kana dura sirna jijjiiruudhaaf keessatti shoora guddaa taphate. Qeerroodha kan dhiiga dhangalaasee lafee ofii cabsee kan jijjiirama sana fide amma barbaadame ta'ullee baatu sana keessatti egaa afaan qeerroo ta'uudhaan sagalee qeerroo ta'uudhaan Oromoo biyya keessa biyya alaa Oromoo bahaaf dhihaa Harargee amma Wallaggaatti Walloo amma Booranaatti kan walitti fidaa ture sagalee wallageessaa ture OMN egaa kanaafi sagalee qeerrooti miidiyaa qeerrooti borus kan nu harkaa fuudhu nuti xurataa bahuu dandeenya yookiin sooroma hin baana gaafa sana kan nu harkaa fuudhu qeerroodhuma akka keessaniiti kanaafi qeerroowwan keenya iddoo jirtan biyya alaattis biyya keessattis akkuma fakkeenya ijoollee kanaa hordofuudhanii sinis akka OMN bira dhaabbattanii miidiyaa keessa waggaa 10 shoora guddaa taphate seenaa guddaa yeroo gabaabduu keessatti hojjete kana dargaggoonni biraas akkasumatti hawaasni keenya biyya alaatiif biyya keessaa akka maddii dhaabbatuun waamicha godha. Egaa yeroo ammaa kana keessa yeroo daqiiqaa muraasa booda ani waamicha jalqaba boordiin OMN godhe sana hawwaachuudhaan kan nu waamanii warra Ameerikaa keessatti Denver, Colorado yeroo ammaa kana achan jira yeroo gabaabaa booda achittis fundraisingii goona. Egaa iddoo biraattis magaalaaleen adda addaa steetii adda addaa Awurooppaa akkasumas Austraaliyaa fi keessattuu immoo Middle East kan lafee dugugguruu OMN taatanii turtan iddoo jirtanitti koree atattamaa dhaabuudhaan hawaasa walii galuudhaan hooggantoonni hawaasaas akkasumas local chapter yookiin koreen tumsa OMN qophii adda addaa qopheessuudhaan OMN sadarkaan irratti jiru mari'achuu akkasumas immoo
dafanii qaqqabuudhani na qaqqabaa isiniin jedhee jira. Daftanii akka qaqqabdan iddoo hundumattiin waamicha isinii godhaa. Nun eegina lafa jirtan hundumatti dhimma OMN immoo kan uummata bal'aa Oromooti. Iddoo jirtanitti irratti mari'adhaa. Akkuma dargaggoota kana isinis qophii adda addaa qopheessatii galii nu maddisiisan jedha. Irra deebi'een dargaggoota kana galateeffachuu barbaada qeerroo fi qarree Oromoo. Egaa asirratti gargaaruudhaaf OMN gargaaruudhaaf karaas nuti qabnu tokko GoFundMeedha. Tarii asirratti barreessuun hin danda'ama ta'ee ani beeku Siraajii gama kanaan Siraajii fi gaazexeessitoonni biroo dhufanii isaan wajjiniin sirriitti mari'achuu dandeessu. GoFundMeen kun Feesbuukii OMN jala jira. Akkasumas Feesbuukii hunda keenyaa kan gaazexeessitoota kan koo dabalatee hin jira. Deeggartoonni OMN jaalattoonni OMN hedduu sheerii godhanii waan jiruuf GoFundMe amma oopiniidha yookiin banaadha. Achitti hidhattanii gargaaruu hin dandeessu. Gama biraatiin immoo PayPalin akka sinnatti himtanitti warra as keessa jirtanii PayPalin iddoo siniifis mijataadha. PayPalin kun immoo iddoo barbaadan jirtanii addunyaa kam keessayyuu taatanii OMN deeggaruu dandeessu. Credit card yookiin debit card warri qabdanii. Kanaafi gama sanaan PayPalidhaan deeggarsa kennuu dandeessu. Deeggarsa PayPalin waan biraas itti fayyadamna gara boodaan sinii ibsa. Gama biraatiin warri Ameerikaa jirtan egaa akkanatti fakkaatutti Ameerikaa kana keessatti namoota hedduutu ijoollee kana dargaggoota kana yeroo isaan waa hedduu dhiyeessan itti gammadaa ooltu dhaggeeffataa ooltu har'as waamicha isinii godhaa jiru. Kanaafi gara kaashaappitiin warra Ameerikaatiif kaashaappiin baay'ee salphaadha. Ameerikaa duwwaaf hojjeta. Kaashaappi sinillee kan proomootii nu godha. Warra Ameerikaa kaashaappiidha. Kaashaappiin sun akkamitti ta'a kan jedhu Siraajitti ergeera. Siraajii gara iskiriin irratti yoo baafteef gaariidha. Gama biraatiin zeeliin gara akkaawuntii OMN itti deema. Zeelii sanas yeroo namoota barbaachisaa taatanii keessan yoo nu quunnamtan yookiin jara kana yoo quunnamtanii zeelii sana attamitti itti fayyadamtu akkamitti kennuu dandeessu kan jedhu sinitti himnaa jechuudha. Kanaafi gama sanaan ammas Siraaj Sabaayif kaashii zeelii akkamitti akka itti fayyadaman nambarri itti fayyadamnu isa bira jira. Iskiriinii kana irratti baasuudhaaf ammaaf hin dandeenyu garuu sunis akka jirudha. Egaa gama kanaan yoo deeggartanii ijoollee kanaaf waamicha isaaniitiif dargaggoo kana qeerroof qarree keenya har'aatiif egaa waamicha isaaniitii jalaa owwaachuun jenereeshinii itti aanuuf owwaachuudha. Miidiyaa immoo jenereeshinii yookiin dhaloota dhufu kan itti boonu dhaleen dhufu OMN sappoorti gochuudha yookiin gargaaruudha jechuudha. OMN maal akka ta'e Oromootti himuuni tarii haadha maal gochuusa jedhu sana agarsiisa. Gama biraatiin asuma warri tiiktookarii keenyas wanti proomoot nu gootanii yuutuubii keenya. yuutuubiin sababa adda addaatiif Facebook irratti turre uummanni keenya easily akka informationii argatuuf Facebook irra turre Facebookidhaan nu beeka namni baay'een Facebookidhaan achirra turuuni mataa isaatiin dhiibbaan nurratti godhameera gara Facebookitiin audience nuti qabnu sana yoo argitan gadi kan siqee fi sababa dhiibbaan nurratti godhamaa jiruu fi notification dhorkuu suggestion dhorkuun hin jira. Kanaaf gara YouTube'itti shift goone YouTube'itti immoo yeroo shift goonu namoonni keenya achi dhaqanii subscribe gochuudhaani subscriptionii keenya miiliyoonii tokko galchuudha fi duularra jirra akkuma ijoollee OMN irraa gaazexeessota irraa dhageessanii sinis warri as keessa jirtan dargaggoonni keenya kan duulle nu gootan keessaa tokko amma waggaan haaraa ga'utti subscribe namoota godhan OMN miiliyoonii tokko galchuudha. Kanarratti akka nu duultanii warra ammas keessaa na dhaggeeffattanii yookiin ijoollee kana dhaggeeffattan hundi keessanuu amma dhaqaatii YouTube OMN subscribe godha. Subscribe gochuudhaaf immoo emailii duwwaas hin barbaachisa. Waa ittiin kaffalamu free akkanumaan nattanii nu gargaaruu dandeessu. Baay'een keessan miidiyaa alagaa bira dhattanii yeroo mataan simboo waafatu nan arga.
achittis qe'ee alagaa tolchuu qe'ee alagaa gabbisu warra mataas hin bowwaafachiisu warra biyyan qabdan jedhee warra mataas hin muru kana dhiiftanii gara kanatti akka nu dultanin sin gaafadha miliyoonii tokko galchuudha miliyoonii sana nu galchaa kan biraa subscribes yeroo gootan maddiitti asinaa qabadha join wanti jettu tokko jira join wanti tokko kan jettu YouTube keenya irra jira join sana yoo click gootan miseensa taatu miseensa kan taatan immoo $2 $8 yookiin $20 kanan caalu $2 kaastuu jechaadha first level jedha inni lammaffaa VIP dha very important person sadaffaan immoo VVIP kan jedhutu jira kanaafi kam keessaa sin filattu isa jalqabaa yoo ta'e $2 inni lammaffaan gara $8 waan caalu natti fakkaata waa xixiqqoo wayiiti garuu sun walitti dhuftee OMN ni gargaarti miseensa taatanii ji'a ji'aanii ammas nu kennitani gara biraatinis immoo waan YouTubein feduu hin beekamu kanaafi achirratti illee miseensa nu ta'an kana biraanii walumaa galatti waa'ee miseensummaa yeroon kaasee jedhu OMN waggaadhaan fundraising adeemsaa ture waggaa kurnan darbetti egaa waan hunduu yeroo yerootti hin jijjiirama yeroo hunduma fuuldura dhufnee maallaqa nuu kennaa kana godhaa jennee ammas hin cinqinu kan nuti barbaannuuf kanis nutis gaazexeessitoonnis warra bulchitootasis hojjaa keenya irratti xiyyeeffannu yoo miseensa nuu taatan qofaadha miseensa nuu taatanii miseensummaa kanatti dirqamatti yeroo tokko amma 1,000 gaafannaa 500 fundraising itti namatti ulfaachuu danda'a kan sana caala kennullee kan barbaadu jira garuu Oromoon baay'ina keenya kana itti fayyadamuu danda'utu nurra jiraata baay'inni Oromoo yoo Oromoodha bu'aan buufne ta'e baay'inuma akkanumaan lakkoofsa ta'ee tafa kanaafi Oromoon yoo xiqqaate kan biyya alaa jiru 20,000 50,000 miseensa $5 kanarratti kaampeenii gochuudhaaf yookiin duula banuudhaaf membership drive kan jedhamu godhuudhaaf qophaa'aa jirra Oromoon biyya alaa jirus eessuma haa jiraatu $5 yookiin immoo $10 yoo ji'atti nuu kenne ammana sin miitu OMN immoo hojjaasaa itti fufaa olii gad deemnes namas hin kadhannu sinis hin cinqinu kanaaf $5 kaaftanii miseensa nu ta'a warras keessatti nu dhaggeeffattanarraa dhaggeeffattanii lafa hin buusina hojiitti nu hiika gara kanaan miseensa nu ta'a jechuun barbaada jirana egaa ammam akkas nama haasofsiiftan hin beeku yeroo baay'ee gabaabsitanii haasaa daqiiqaa 5-6-7 namaan jettu dirree keessan baay'ee fudhadhe natti fakkaata dhumarratti kan hin jedhu uummanni Oromoo biyya alaa jirtanis biyya keessa jirtanis walumaa galatti OMN'if birmachuu kan dandeenyu dhaabteenyee hidhiituutu yookiin immoo OMN deeggarraa OMN ijaaf gurra keenya ta'u jechuu otoo hin taane practical haa taanu baay'ina keenyatti haa fayyadamnu yoo OMN deeggaruu baanne yoo OMN qilleensarraa bade waggaa kurnan har'aa kana Jawaar Mahammadii qilleensa Oromiyaa bilisoomsine kan lafaatti darbina kan jennu suni qilleensi Oromoo deebi'ee gabrooma yoo deebi'ee immoo gabroome maal akka ta'e sinuu hin beektu social media kana seera keessan hin beeku kana caala waan biraa dubbachuu hin barbaadu garuu qilleensi Oromoo deebi'ee gabroomuu jechuun maal akka ta'e beeka kanaaf kan gara biraatiin immoo qilleensa kana dhuunfachuu barbaadus akka jiru beekuun nurra jira gama TikTok OMN akkuma amma jarri keenya kun nu beeksisaa jiran OMN yeroo baay'ee TikTok kana banannee audience gurguddaa gaafa argannu nurratti gubsiisu egaa si'achi yeroo isaan namni nurratti gubsiisudha jedhummoo sinis defend nu godha gara TikTokitiinis si'achi hin dhufna egaa walumaa galatti dargaggeessan keenya qeerroowwan keenya qarreewwan keenya dhugaadhumatti kaka'umsa mataa keessaniitiin waan kana akka milkaa waan gootaniif Dr. Asli jettanii gurbaan dargaggoon kun otoo haati isaa akkasitti dhukkubsattu dhagaan ture otoo akkasitti dhukkubsataa jiranuu OMN wajjin dhaabbate kanaaf hundi keessanuu fakkeenya kana hordofaa siniin jedha dargaggeessi keenya warri biroos kanuma waamichan sinii godha OMN kan keessanii boru sinitti kennina dabareedhuma akkasin jettan qabsoon dabareedha deemti kan nuti sinitti kennine deemna kanaaf dargaggeessi miidiyaa kan overtake gochuudhaaf
qophaa keessattuu qeerroof qarreen Oromoo miidiyaa keessanii qophaa hedduu galatooma. Amma yeroo gabaabaa booda warra Denver Colorado waamicha boordiin OMN godhee fi sana kabajanii fundraisingii fi marii bal'aa OMN irratti kan OMN jaalatus kan jibbus kan mormus kan immoo gaafii irraa qabus dhufee waltajjii tokko irratti akka mari'atanii fi haala mijeessanii sanarratti argamuuf ni jira. Warri yoon amman deemutti isin faanan tura, yoon deemee sababa kanaan deema. Irra deebiin hedduu galatoomaa siniin jedha. Warri qophii kana qopheessitan, warri waa kennaa jirtanis, warri hordofaa jirtanis galata guddaa qabdu. Galatoomaa sinittan deebisa jiran. Galatoomni kan daqiiqaa meeqa nuu kennitan jetteefi sa'atii meeqa yoo turtan kan keessanii manni mana keessanii abshee rakkoon qabu. Deebi'ee immoo uummata keenya amma kallattiidhumaan gara sagantaatti achi adeemnu neetworkiin saba siraachi neetworkiin sirreeffadhu sillee asirratti nan affeera. Hundi keessaniyyuu gara kallattii gargaarsaatti adeemnu nu eegala. Qofa kashaappii qabna, zeelii qabna, paayipaalii jira, akkasumas akkaawuntii illee jira. Deebi'ee immoo giftii yeroo kennitan abaaboo irraa kaasee haga maalittu OMN irratti kenna. Nurratti kennina maaliifi baay'aanii manaa ol kaasa. Deebi'ee immoo akka namni hedduun dhufu ta'a. Galiin immoo kanuma miidiyaa OMN inni galee. Kanaaf waan gadhiiftan hunda gara giftiitiin OMN irratti gadhiiftu. Kan biraa immoo kaashaappii, zeelii, paayipaalii wanni hundi jira. Waan barbaadan ol galtanii gaafachuu dandeessu. Abdurrashiid waan jettu jedhuuti bakka kee nama ol galchee affeeraa jechuudha. Abdurrashiid dubbadhu. Mubarak takkaa wayiin jedha waan afooda jedhan jedhan irratti karaalee isaan nu ba'an haasaa isaan xumuranii jiranii wanti akka haaraatti isaan hubachiisuu barbaadu keessattuu dhimma yuutuubii irratti membarsii kenna jooyin godhaa seenaa bakka jedhan sanitti doolaara xiqqoo ta'uu isiitii miti wanti isin hubatuu qabdan biyya arabaas teessanii waan san gochuu dandeessan akkaataan isin itti gochuu dandeessan peepaalii jooyinii san keessatti jalqaba irratti iimeela qabaatuu qabdanii iimeela erga qabaattanii kaardii moobaayilii guuttattan maaliif namoonni biyya arabaa kun baankiitiin fayyadamuun beeytanii sababa riifiyuujii ta'eef baankii fayyadamuun tulfata. Namoonni baankii hin fayyadamne moobaayila keessan irratti kaardii yookaan rasiida isa jedhamu kana guuttattanii rasiida yoo xiqqaate birrii 20-30 waan hin caalleen guuttattan yeroo guuttattan achiin jooyin yoo gootan iimeeli isin gaafatannu iimeela keessan isaa irratti kiliik gootanii paaswoordii itti nayitan jooyin gootanii jirtanii achi jooyiniin suni OMN'ifis galii ta'a baariyaalii yuutuubitti sirriitti ol kaasaa. Inni biraa immoo liinkiiwwan goofandii maal isaan jedhan san osoo liinkii profaayilii keetti jala keette maaliif jennaan bakka kanatti koomentii jalatti barreessuun baay'ee waan ulfaatuuf profaayilii mubaarak jala goofandiin osoo liinkiin isaa kaa'ame jechuudha bakka weebsaayitii san jalatti kanuma isiniif jedha sagantatti acheenu kallattiidha yeroonis deemee jira waan ta'eef. Ready, ulfaatu galatoomii nasri gabaabsiidhuma waan nun jettu nun jedhiiti waan ummataan jettu jedhii maki qophii siraachi neetworkii keessa bareeda jira jabaadhaa waan deeqaa tokko tokko chaalee dubbadhaati ummanni keenya please osoo idrisiin bira jiraadhe manni kun miiliyoona 2-3 adda maal taatan taattaa fi adda korra bakka jirutti. Akkam nagaa jirtanii hundi keessanii obboleewwan kiyyaa warra as keessa jirtanillee warri laayivii kanallee biyyoota garaagaraa keessa teessanii nu daawwataa jirtanii. Amma namni hunduu dubbii fixee jira. Wanti hafillee hin jiru yoo an hafe malee jechuudha. Kanaaf an wanti dheeraan dubbatu tokkollee hin jiru. Uummanni Oromoo sabni miidiyaa hin qabne saba ija hin qabne. Sabni guddaan kun silaa OMN 6-7 qabaa ture malee OMN tokkicha kana qabatanii sunuu sadarkaa amma gahee kana gahuun dhugaa dubbatuu fi still now sabni keenya hagam akka ilaalcha gadi bu'aa miidiyaa qabuu fi akka hin hubatin agarsiisa. Osoo ilaalcha miidiyaaf ilaalcha gaarii miidiyaan yeroo ammaa kana maal akka inni ta'e osoo hubate namni reefu akka reefu isaa kefasli jala tursan ufiidhaanii dhaqanii ulaa OMN hanka akka'anii
maal isinii haa goonu, maal isin barbaachisa, maal isinii haa gargaaru jechuun ni qabanii ture. Inni ammoo hedduu garaana nyaate OMN irraa wanti hedduu garaana nyaate tokko qofa dubbattee sagantaatti seene. Yeroo ammaa kana miidiyaaleen garaagaraa kan biyya keessa jiran kan biyyoota alaa jiran garii warri miidiyaa garaaf jiraatu osoo ta'e miidiyaan kun har'a hulaan mootummaa dhaqee hanga akka harka banee simata mootummaanis propagaandaa isaanii qofa adeemsisuufii ture. Miidiyaan kun miidiyaa uummataa ta'uusaa immoo ragaa isaa osoo kallattii hedduun maallaqa ittiin argamu osoo miidiyaa achi barbaarii taatee kallattiin maallaqa ittiin argatan hedduun osoo jiru isaan garuu kallattii kana hunda cinaatti dhiisanii nuti miidiyaa sabaati maalillee haa ta'u maal saba keenya kadhanna jedhanii uummata Oromoo qeerroo fi qarree akka anaaf isiniititti uummata sooshaal miidiyaa kanatti dhufanii rakkoo keessan rakkoo ofii isinitti himatan jechuudha. Kun ammoo garaa isin nyaatuu danda'udha qaba. Miidiyaan carraa bal'aa qabu maallaqa miiliyoonaan mootummaan fandi godhuu hin danda'a osoo isaan ka isa waliin